Jiraattonni magaalota addunyaa garaa garaan qonna magaalaa jaarraa hedduuf shaakalaa akka turan ragaaleen ni agarsiisu. Qonni magaalaa waggoota dhiyoo asitti garuu yaaddoo hanqina waliin gahinsa nyaata magaalaa itti fufiinsa qabuu fi wabii nyaataa irraa kan ka'e fedhiin isaa daran guddachaa dhufeera. Jijjiirama adeemsa yeroo keessa dhufeen hojii qonna magaalaa naannawa magaalota addunyaa garaa garaatti hojjetamaa jiru wabii nyaataa mirkaneessuu fi qonna itti fufiinsa qabu deeggaruuf humna guddaa kan qabu, akkasumas hojii qonna baramee caalaa eegumsa naannoo irratti dhiibbaa gadi aanaa waan qabuuf qonni magaalaa kan duraanii caalaa yeroo ammaa hawwataa ta'aa dhufeera. Kanumarraa ka'uun addunyaa irratti yeroo ammaa magaalonni biyyoota Awurooppaa garaa garaa fi Ameerikaa kaabaa keessatti hojii qonna magaalaatiin akka fakkeenyaatti fudhataman hedduun akka jiran gabaasaalee fi qorannaaleen adda addaa ni agarsiisu. Kibba dhihaa magaalaa Paariis keessatti ijaaramaa kan jiru giddugalli oomisha kuduraa fi muduraa guddichi magaalaa Paariis yeroo ammaa addunyaa irratti muuxannoo qonna magaalaatiin firii guddaa kan argamsiisaa jiru ta'uusaa gabaasni The Guardian qabatee ba'e ni mul'isa. This is why Paris is leading the world's cities in becoming 100% food efficient. Akka ragaaleen agarsiisanitti magaalonni Ameerikaa hedduu qonna magaalaatiin muuxannoo jabaa horachaa akka jiranidha. Magaalota Ameerikaa kaabaatti argaman keessaa magaalaan Kaanadaa, Moontireel, magaalota US Ameerikaa fi Awurooppaa gurguddootaan tokko kanneen akka Biraasils, London, Paris, New York, Torontoo fi Vancouver dabalatee muuxannoo qonna magaalaatiin sadarkaa tokkoffaa irratti akka argamtu qorannoon bara 2023 bahe ni agarsiisa. Magaalonni kunneen wal bira qabamanii kan madaalaman ulaagaalee hedduudhaan yoo ta'u, inni ijoon jijjiiramaa fi fooyya'insa qonna magaalaa isaanii dhiyeenya kanaa xiyyeeffannoo keessa galchuun akka ta'e himameera. Qonni magaalaa yeroo tokko akka mallattoo kufaatii misoomaa fi akka dhimma salphaatti kan ilaalamu yoo ta'es, dhugaan jiru garuu qonni magaalaa waggoota dhiyoo asitti haaromsa argateen wabii nyaataa mirkaneessuu keessatti gahee guddaa bahachaa jira. Saayintistoonni gama isaaniitiin akka jedhanitti ammoo hojii qonna magaalaa akka sirna koo magaalaa to'annoo daballee ho'aa fi eegumsa naannoo magaalaa cimaatti ilaalaa jiraachuutu gabaafamaa jira. Keessumaa miidhama dinagdee sababa rakkoo jijjiirama qilleensa addunyaatiin magaalota irratti gahaa jiru dandamachiisuu keessatti hojiin misooma qonna magaalaa gahee guddaa akka taphachaa jirudha kan himamaa jiru. Walumaa galatti muuxannoon hojii misooma qonna magaalaa kalaqaa fi beekumsi uummanni magaalaa Kaanadaa Moontireel pirojektoota misooma magariisaa naannoo manneenii fi eegumsa lubbu qabiyyee irratti qaban dabalaa akka dhufu taasiseera.